wanni soomana balleessu waa 9 janiin qacelloon lakkaawis qabadhus du tokkoffaa fi lammaffaan nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekanii tanaa jabeessitu nyaata fi dhugaatiidha beekaadhaan beekaadhaa jechuudha. Sadaffaan haqqisuu yoo uf qoqqifachiisuu beekaadhaan beekan uf haqqisiisuu akkanumaa looga kana numa jiraami haqqisiisuu irra jechuun irra deddeebi'uutti hin bareedu hiikkan saayifumaami nama hunda biratti beekan uf haqqisiisuu jechuudha. Tattaaffii godhee abbaan uf haqqisiisuu yoommoo haqqisaan isa injifate sababaa dhukkubaatiif sababaa waan adda addaatiif isa injifatee haqqisuun sun keeysan jiru san soomanni isaan tuqamutu ha beekan ufii uf haqqisiise meeq sadii afraffaan al-istimnaa'u xiqqooni ulfaatallee ammoo inna Allah laa yastaahii min al-haqqi jedhan hayni sodalleen qabu bishaan dhalcha dhiiraa yoo ha dubartii tattaaffii ufiitiin abbaan bishaan ufirraa baasuu jechuudha. Bishaan beekaadhaan bishaan dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee bishaan dhalchaa harabbiin nama keessatti uume san hasilaa jaarsaa yaartiin hoggaa waliin dhufan haajaa bayan san ati immoo harka keetiin fi waan adda addaatiin tattaaffii gootee bishaan san firraa baasuu jechuudha. Soomana balleessa. Gaarii dhalaali namni amma gariin soomanuma kana keessa rabbi namatti hin fedhinii hin dhabamu beek hin dhabamu gulufaan fardaa gola golaa baya beeka godha jechuudhaami wallaalan. Afraffaan al-istimnaa'u janiin tawaa hundarra ajaa'ibaa immoo tanamnilleen ittiin dammayne. Shanaffaan al-azmu ala al-fitri nin fura jettee jala sararuudha. Nin fura soomana jettee ufitti himnaan soomanni kute. Tun immoo dubbii miliqaati dhugumatti waan ulfaattulleedha namnillee waa akkanallee murtii akkanarrallee waan ga'u soomana kana nin fura jettee murannaan niyyaa diide jechuudha. Kanuma okkolaami niyyaa duraannin soomana jennee niyyanne isaan nin furaa muratte deebitee niyyaan sun diigamte soomanni kutee iddoo ulfaattu dhokattulleedha. Jahaffaan aljimaa'u camdan beekaadhaan warra fitti ida'amuudha. Guyyaa ramadaanaa adda eeguun gaariidha. Guyyaa ramadaanaa halkaniimi guyyaa ramadaanaa. Torbaffaa fi 8ffaan maal lakkaawaa jirra waan soomana cabsu. Torbaffaa fi 8ffaan dubartii xaaharaa dhabuudha. Sunnaan baatii sun itti dhufuudha. Yoo adawuudha lachuu adda adda lakkaawama dubartiin takka deenyaan soomanni cabeetu amma zuhuruma asruma kana yoo deessu rabbi nagaan haa hiiku cufa nama dawuu deemuu rabbi nagaan haa hiikutu rabbi rakkisintu amma zuhurii kana asrii kanarraa gobaanu kana dubartiin takka yoo deessu soomanni sii kaarraa amma harkaa qabdu kun kute jechuudha. Adabri immoo kama guyyaa irraa kanaati beeku soomanni irraa haasa'u jiru guyyaa irraa kana meeq torbaffaa fi 8ffaadha. Torbaffaan xaaharaa baatiti dubartiin dhabdu sani baatirraa ka dubartiin dhudhufu. 8ffaan dubartiin takka dahuudha. 9ffaan rabbi namatti hin fedhinii amantii islaamaa keessaa bahuudha. Nam tokko ka'ee amma murtaddii yoo ta'e soomanni isaa cabeedha. Rabbi namatti hin fedhin diinirraa rabbi waan diinirraa nama baasu.